Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Dhalli namaa maaf akka baala barzaa fi harcaa uumama Waaqayyoon gaafa guyyaa jimaataa bareechee uume akka baala barzaa fi karaa irratti raasa isaan karaa irratti wal hambisuudhaan karaa irratti hafaa jira. Waaqayyoon dhala namaa kan uume mootummaa isaa akka dhaallu, Waaqayyoon dhala namaa kan uume akka isa galateeffannuuf, nuti garuu kan ol obbisuu qabnu wal abaaraa jirra, kan ol araarsuu qabnu wal lolaa jirra, kan gaarii hojjechuu qabnu hamaa hojjechaa jirra, kan qulqullina hojjechuu qabnu wal xureessaa jirra, kan laachuu barannu wal saamuu barachaa jirra. Kuni Waaqayyoon nutti gadda. Maaf kana raawwannaa? Biyya keenya hidhanii daangaarra dhaabbatanii beela'anii dheebotanii qorraan garafamanii kan jiraatan har'a harka ibiddaatti raasa isaanii kan karaa irratti hafan dheeni isaanii kan lola'aa jiru, raasonni ibiddaan gubaa kan jiru har'a uumama Waaqayyoon uumedha. Waaqayyoon kan bareesse uume nuti olii keenyaa wal jibbuudhaan qabeenya addunyaa kanarratti dhimma daangaa irratti, dhimma dubbii afaanii irratti, dhimma qabeenyaa irratti, dhimma afaanii irratti sababa godhachuudhaan uumama Waaqayyoon guyyaa jimaataa uume wal balleessaa mootummaa isaa irraa wal fageessaa kan jirru, guyyaa gaabbii keenya illee osoo hin galin guyyaa haadha fi abbaa keenya wajjiniin hin gammadin illee kan deemaa jirru, har'a karaa irratti kufnee kan hafnu baay'ee keenya jira. Kuni maaliif ta'e? Hundumaa yaa dhiisnee nagaan haa jiraannu, biyya keenyaaf jaalalaan haa jiraannu, biyya keenya kadhannaadhaan bira dhaabbachuu qabna. Biyya keenya hin hidhanii daangarra dhaabbatanii lubbuun isaanii kan akkatti gargar fagaate haadha fi abbaa isaanii irraa fagaatanii hin jiraanne jedhanii daangarra dhaabbatanii lubbuun isaanii karaatti hafe akka bineensa bosonaa ta'anii karaa irratti hafanii jiran, kan karaa irra ciisanii argaman har'a lubbuun isaanii dabartee kan jiraatan Waaqayyoon lubbuu isaanii kana mootummaa isaatti haa yaadatu. Baay'een isaanii osoo gaabbiidhaaf hin ga'in, osoo gara mana Waaqayyoo hin deemin karaatti kan hafan baay'ee jira. Yeroon kun yeroo yaaddessaa, yeroo sukkaneessaa, yeroo afaan walirratti ka'an, yeroo qabeenyaan walirratti ka'an, yeroo sabaa walirratti ka'anidha. Kuni jibba fide, kuni abaarsa fide, kuni dhukkuba fide, kuni xuraa'ina fide, kuni wallola fide, kuni ammeenya fide. Garuu osoo obsa qabaannee, osoo jaalala qabaannee, osoo qulqullina qabaannee kun hundi nutti hin dhufu ture. Waaqayyoon warroota boqotaniifis mootummaa isaa yaa kennuuf jenna. Nutis laphee gaariidhaan
gara Waaqayyoo deebinee akka jiraannu Waaqayyoon Abbaan keenya nu haa taasisu. Galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluudhaaf yaa ta'u. Amiin.